Waldhabdeen Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan jidduutti ka'ee torbee sadaffaa keessa seenuun naannoo sana tasgabbii dhabsiisee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad rooba arfaasaa cimaa irraa kan ka'e balaa sigigaa lafa naannoo Gaamoo keessatti mudateen booda achitti argamuun daawwannaa taasisanii jiru. Balaa kanaan lubbuun namoota 100 olii dabruun kumaatamni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gadda guddaa keessa kan jiran yoo ta'u, muummichi ministeeraa namoota miidhaman waliin wal arganii jajjabeessanii jiru. Yeroo kanatti dhimmi duussa kennamuufii qabu lubbuu namootaa baraaruu fi hojii baraarsaa saffisiisuu ta'uu gadi jabeessanii dubbatanii jiru. Mootummaan gargaarsa hatattamaa kan akka nyaataa, dawaa fi iddoo qubsumaa yeroo dhiyeessuu irratti xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jiraachuu muummichi ministeeraa mirkaneessanii jiru. Daawwannaan kun hojii waloo mootummaa fi hawaasni naannoo balaa kana qolachuuf taasisan kan jajjabeessu yoo ta'u, hojjettoonni mootummaas miidhaa jijjiirama haala qilleensaa kanaan dhufe dandamachiisuuf ciminaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsan. Gargaarsi namoota miidhamaniif taasifamu hanga jireenyi isaanii tasgabbaa'utti deeggarsa barbaachisaa hunda akka dabalatu ibsame. Rakkoo kana dhaabbiitti furuuf mootummaan karoora yeroo dheeraa kan akka manneen jireenyaa fi bu'uuraalee misoomaa deebisanii ijaaruu qabatee jira. Kana malees sababoota balaa kanaa qorachuun gara fuulduraatti ittisuuf tarkaanfiin muka dhaabuu kan godhamu yoo ta'u, namoota naannoo balaan kun mudachuu danda'u irraa gara bakka nagayaatti godaansisuun akka hojjetamu karoorfamee jira. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu barattoota 1673 ta'an ogummaa garagaraan leenjisaa ture sirna ho'aa ta'een eebbisee jira. Barattoota kanneen jidduu barattuu Liinaa Waayyuu muummee maarketingii irraa qabxii olaanaa 3.98 fiduun waancaa 2 fi meedaaliyaa warqee injifachuun urjii guyyaa eebbaa taatee jirti. Eebbifamtoota kanneen keessaa 492 dubartoota ta'uun hirmaannaan isaanii guddachaa dhufuu kan agarsiisu yoo ta'u, barattoonni kunneen beekumsa argataniin hawaasa tajaajiluu fi guddina biyyaaf gumaacha gochuuf qophii ta'uun isaanii sirna gammachuu maatii fi barsiisotaa gidduutti gaggeeffame kanaan ibsamee jira. Oduma walqabatuun Yuunivarsiitiin Finfinnee ogeeyyii fayyaa haaraa 263 eebbisiise keessaa Dr. Meeroon Laggasaa hospitaala Tukur Ambassaa irraa qabxii olaanaa 3.95 galmeessisuun badhaasa meedaaliyaa warqee argattee jirti. Dr. Meeroon milkaa'ina kanaan hirmaannaan dubartootaa guddachaa dhufuu isaa agarsiisuun biyyaa fi uummata isii amanamummaan tajaajiluuf qophii ta'uu isii ibsitee jirti. Uummanni Sidaamaa ayyaana waggaa haaraa isaanii kan sirna aadaa fi seenaa guddaa qabu Fichee Cambalaalaa haala ho'aan kabajatanii jiru. Ayyaanni kun uummata Sidaamaa biratti mallattoo eenyummaa fi kabajaa guddaa kan qabu yoo ta'u, waggaa 10 dura yuuneskoon akka dhaala aadaa addunyaa hin bannetti galmeessuun isaa dabalataan barbaachisummaa isaa addunyaaf mirkaneessee jira. Guyyaan kun gammachuu fi tokkummaa hawaasichaa agarsiisuun waggaadhaan yaadannoo addaan kabajama. Fichee Cambalaalaan sirna dhahaa yookaan kootaa uummata Oromoo waliin kan wal fakkaatu yoo ta'u, guyyaan isaa kan murtaa'u haalota urjiiwwan ittiin socho'an ilaaluu fi gorsa abbootii aadaa yookaan ayyaantotaa irratti hundaa'uuni. Ayyaanni kun mallattoo nageenyaa, tokkummaa, araaraa fi jaalalaa ta'ee tajaajila. Hawaasni yeroo kanatti walitti dhufuun rakkoolee dabran hiikkachuu, waliif dhiifama gochuu fi abdii waggaa haaraa waliin eegaluu irratti xiyyeeffatu. Yuuneskoon ayyaana kana galmeessuun isaa aadaan kun eenyummaa uummata Sidaamaa tiksuu fi tokkummaa hawaasummaa jabeessuuf gahee guddaa qabaachuu isaa kan mul'isudha. Ayyaanni kun akkaataa aadaa Sidaamaa bareedaa fi duudhaalee gaggaarii hawaasichaa addunyaatti agarsiisuun madda boonsaa fi miidhagina biyya keenyaa ta'ee itti fufee jira. Kunis dhaloonni itti aanu aadaa isaa akka kabajuu fi kunuunsuuf kaka'umsa guddaa uumaa jira. Waltajjiin Gamtaa Fayyaa Onnee Itoophiyaa fi Noorweey waggaa 10ffaa isaanii sirna ho'aan kabajatee jira. Sirna kanarratti Pireezidaantii Taayyee Asqasillaasee argamuun gumaacha waltajjiin kun lubbuu namootaa baraaruu fi tajaajila fayyaa onnee Itoophiyaa keessatti fooyyeessuuf taasise dinqisiifatanii jiru.
Gamtaan kun ogeeyyii fayyaa biyyoota lamaanii walitti fiduun beekumsa wal jijjiiruu qofa osoo hin taane hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii caalatti akka cimu gochuu danda'ee jira. Ministeerri Fayyaa Dr. Magdas Daabaa gama isaaniitiin waggoota 5 darban keessatti qofa ogeeyyii biyya alaa waliin qindoomuun yaaliin onnee cimaa 5,000 ol akka raawwatame ibsan. Ogeeyyiin biyya Norway ogummaa isaanii ogeeyyii Itoophiyaaf qooduun tajaajilli kun biyya keessatti akka babal'atu gahee guddaa taphatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaas kafaltii yaalii onnee xiqqeessuu fi namni hundi tajaajila kana akka argatu gochuuf dhaabbilee dhuunfaa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu mirkaneessanii jiru. Dhibeen onnee ammallee biyyattii keessatti rakkoo guddaa ta'ee kan itti fufe yoo ta'u, gamtaan kun gargaarsa yeroo gabaabaa kennuu irraa gara sirna fayyaa dhaabbataa biyya keessatti ijaaruutti ce'aa jira. Hooggantoonni Norway deeggarsa isaanii itti fufuuf waadaa kan galan yoo ta'u, hojiin kun fakkeenya gaarii tumsa idil addunyaa tajaajila fayyaa fooyyessuuf taasifamuuti. Karoorri gara fuulduraas dhibee kana dursee ittisuu fi dandeettii biyya keessaa caalatti cimsuu irratti kan xiyyeeffatudha. Waldhabdeen Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan jidduutti ka'ee torbee sadaffaa keessa seenuun naannoo sana tasgabbii dhabsiisee jira. Israa'el, Iraanii fi Libaanoos keessatti haleellaa kumaatamaan lakkaa'amu raawwachuun miidhaa lubbuu fi qabeenyaa guddaa geessisee jira. Gama biraatiin Iraanii fi Hizbollaan haleellaa misaa'ilaa fi diroonii Israa'el irratti raawwataniin haaloo kan bahaa jiran yoo ta'u, kanaan walqabatee lakkoofsi namoota du'anii fi miidhamanii saffisaan dabalaa dhufee jira. Waraanni Ameerikaa giddugala boba'aa Iraan kan ta'e odola Kaargi rukutuun yoo Iraan karaa galaanaa Strait of Hormuz kan jeeqxu ta'e bu'uraalee boba'aa kana irratti tarkaanfii dabalataa akka fudhattu akeekkachiiftee jirti. Haalli kun yaaddoo guddaa uumuun biyyoonni galoo galaanaa akka Saudi Arabiyaa fi Qaxaar haleellaa Iraan qolachuuf tattaafachaa jiru. Ameerikaan humna waraanaa dabalataa naannichatti bobbaasaa kan jirtu yoo ta'u, gama biraatiin imbaasiin Ameerikaa Iraaq keessa jiru haleellaan irratti geggeeffamuun isaa tasgabbii dhabuu naannichaa caalatti hammeessee jira. Waldhabdeen kun dhimma waraanaa qofa osoo hin taane rakkoo anniisaa addunyaa kaasuun gatiin boba'aa akka malee akka ol ka'uu fi baasiin daandiiwwan qilleensaa akka dabalu taasisee jira. Waldhabdee kana qabbaneessuuf tattaaffiin dippiloomaasii idil addunyaa itti fufee jiraatus hanga yoonaatti haalli jiru jijjiirama qabatamaa malee sodaa waraanaa bal'aa uumaa jira. Mootummaan Ameerikaa odeeffannoo hooggantoota waraanaa fi tikaa Iraan gurguddoo argamsiisuuf badhaasa doolaara miliyoona 10 labsee jira. Badhaasni kun karaa sagantaa Rewards for Justice jedhamuun kan qophaa'e yoo ta'u, kaayyoon isaa namoota nageenya biyyaalessa Ameerikaa irratti doorsisa uuman to'achuudha. Odeeffannoo sirrii dhiyeessuun badhaasa maallaqaa kanaan ala namni bakka jarri kanneen jiran himee nageenya isaatiif teessoon isaa gara biyya biraatti akka jijjiiramuuf gargaarsi ni taasifamaaf jedhamee jira. Namoota Ameerikaan badhaasa kana irratti labsite keessaa tokko hoogganaa olaanaa haaraa Iraan Ayatollah Mujtabaa Kaameniidha. Kanaan alatti qondaaltota waraanaa fi tikaa biyyattii gurguddoo kanneen akka Ali Asgar, Hejaazii fi Ali Larijaanii irrattis badhaasni kun qophaa'ee jira. Akka gabaasa kanaatti namoonni kun hooggantoota warraaqsa Iraan sochoosan yoo ta'an, Ameerikaan tarkaanfii kanaan sochii waraanaa fi tika biyyattii irratti dhiibbaa uumuuf yaaddi.